kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaaba har'a sagantaa adda ta'e qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Sagantaa keenya har'aatiin karaalee 5 dubartiin tokko akkasitti dhiyaatu haala itti gochuu dandeessudha. Tokkoffaan lamtaa isheetti hin godhin. Fuulli ishee, bareedinni ishee, sheepiin ishee kun hundi siif homaa tokkoyyuu akka ta'etti akti gochuu qabda. Wanta kana irratti xiyyeeffannaa nama hin goone ta'uu kee akti gochuu qabda jechuudha. Kun maal godhaa? Meeshaa guddaa isheen sitti fayyadamuu dandeessu akka jalaa fashaleessuudha. Kanaaf bareedina isheetiin akka ati ishee jalatti kuftu si gochuu akka hin dandeenye kana itti mul'iste jechuudha. Kun immoo akka isheen attraction siif qabaattu godha jechuudha. Lammaffaan wanta dubbachuu feete, wanta jechuu barbaadde straight forward itti himuu qabda. Qajeelchite itti himuu qabda. Kanan gochuu barbaade, sanan gochuu barbaade. Yaada kee pointii isheen itti walii hin galtu jettee sodaattu hunda dubbachuun sirra jiraata. Ifa gootee dubbachuun sirra jiraata jechuudha. Yaada tokko irratti fudhachuu dhabuun ishee homaa tokkoyyuu jechuu akka hin taane mul'isuufii qabda. Yaada siif ajajamuu yookiin ajajamuu dhabuu irratti haasa'an jiru. Yaada tokko kaasti yaada sana irratti amanuu dhabuu dandeessi. Yaada sana irratti fudhachuu dhabuu dandeessi. Kun homaa tokko akka hin taanetti mul'isuufii qabda jechuudha. Sadaffaan let her know your boundaries. Daangaawwan jiruu kee keessa jiran yookiin sararoota diimaa jettu beeksisuu ni qabda. Dubartiin kun wanta kabajee kee tuqu tokko yoo hojjette iddoo ishee sirriitti akka beektu gochuu ni qabda. Daangaawwan kee akka isheen cabsite, akka isheen kuttee baate himuufii qabda. Kun maal sitti agarsiisa? Dubartoonni nama isaan qajeelchuu fi qajeelchee itti dubbatu caala kan isaan onnee isaanii kakaasu hin jiru. Nama kanaaf ni kufu jechuudha. Inni afuraffaan mysteryidha. Secret. Wanta tokko dhoksuun, wanta tokko wanta hunda ifa gochuu dhabuun attractionii durbootaa ni dabala jechuudha. Attractionii isaan siif qaban haalaan dabala. Kanaaf tilmaamamaa hin ta'in yoomiyyuu taanaan nama tilmaamamaa hin ta'in gaaffii isheen si gaafatte deebii gabaabaa kennuufii qabda. Keessumattuu teekstii irratti, meeseejii irratti gaggabaabsitee deebisuufii qabda. Akka isheen sammuutti wantoota baay'ee akkasii waan akkas ta'eef jettee akka isheen yaaddu gochuu ni qabda jechuudha. Hojii kennuufii qabda jechuudha. Sirriitti invest gochuu qabda jechuudha karaa biraatiin. Dubartoonni wanta invest irratti godhanii tokko baay'isanii jaallatu. Shanaffaa yoo beekuu barbaaddan comment jalatti naaf barreessaa. Galatooma.